Yeroon nuti yaadaan keessa jiraannu bakka sadiitti qoodamee ilaalamuun ni danda'ama. Yeroon inni jalqabaa kan darbe yoo ta'u, inni lammaffaa kan amma keessa jiraataa jirrudha. Inni kun immoo yeroo boodatti dhufnudha. Kaleessa, har'aa fi boru jechuudha. Namoonni hedduun rakkoolee fi kufaatii kaleessa isaanii irratti isaan mudate yaadaa gaddaa jiraatu. Isaan kuwwan immoo rakkoolee boru isaan qunnamuu danda'u tilmaamaa yaadaan of dhiphisu. Namoonni dhibbeentaan isaanii hedduu xiqqoo ta'e immoo dogongorootaa fi kufaatii kaleessaa irraa barataa har'a isaanii karoorsanii hojjetaa boruu isaanii ijaaraa deemu. Ati iddoo kam jirta? Kufuun kee dogongoruun kee dadhabummaa keetii miti kan mul'isu. Kufuu fi dogongoruun keetis yaaluu kan keetii kan mul'isu. Osoo hin yaalin kufuu irra yaalanii kufuun milkii guddaadha. Kaleessi kee dabreera. Yoomillee waan feetillee yoo goote of duuba deebisuu hin dandeessu. Kan boruu kee yaaddee of dhiphistus yoo ta'e boruun kee akkam akka ta'u wanti beektu hin jiru. Garuu kan ati gochuu dandeessu har'arra teettee boruu kee karoorsuu ni dandeessa. Har'arra teettee hojjettee boruu kee ibsuu ni dandeessa. Har'arra teettee hojjettee boruu kee ijaaruu ni dandeessa. Har'arra teettee hojjettee boruu kee karoorsuu ni dandeessa. Har'arra teettee hojjettee galma barbaaddu geettee mul'ata kee arguu ni dandeessa. Kanaan ala garuu dhiphachuu fi gadduun jiruu kan kee keessatti jijjiirama tokkollee hin fidu. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.